Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Ameen ameen. Waaqayyo isa guyyaa kana nuu kenneef galanna ta'u. Haalli kunis baay'ee bareeda har'a sa'aatii kana gadi baanee hin beeknu ta'ee hin beeku. As keessis baay'ee namatti tola. Waaqayyo carraa kana nuu kenneef haa galatu. Ameen. Dubbii Waaqayyoo barannaa Waaqayyo irraati. Sila asitti nuu dubbifamee ture bayeessa ta'ee wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos Maatiyos kan caafe boqonnaa 16 lakkoofsa 21 hamma lakkoofsa 26tti kan jiru lakkoofsa 24 hamma 26tti duwwaa dubbiseen kadhanna gabaabaatti mee warri macaafa qabdan kana yeroo darbe arganneerra mini diimaa fi gurraachisa warri hin argatin argadhaa as jira mana kana keessa. Seelfoonii irraa qabnaa dubbii Waaqayyoo beekamaadha hundumti keenya garuu kanas qabannee yoo deemne baay'ee gaariidha. Kan ofii koottis nan hima isinittis nan hima wangeela keenya qabannee adeemnu haa ta'u keessumaa yeroo waldaa dhufnu qabannee dhufuun baay'ee gaariidha. Wajjin dubbifannaa lakkoofsa 24 amma 26tti. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin namni tokko illee ana duukaa bu'uu yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirra kaa'atee na duukaas haa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenyi isaa duraa hin fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isan argata. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maalire? Yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a reedha? Kadhanna Waaqayyoon. Miirri keenya shanan inni nuyi qaama foon keenya irraa qabnu si dhaga'u, si argu, si dhugeeffachu, si dhandhamu, foolii urgaa kee dhaga'uu hin danda'u yaa Waaqayyo. Maqaa Yesuus Kiristoosiin miira hafuura keenyaas si arguu danda'u akka nu hubantu sin kadhadha. Utuu gurri keenya waan dhagayin asiin hin baasin. Maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo si kadhannaa jireenya keenyatti ati dubbadhu. Warra karaa abdii kutannaarra taa'amsaa dodowwa'aa deeman utuuti wajjin dubbattu sin argine eenyu akkati taate hin barre jedha dubbiin kee yaa Yesuus. Isaanii wajjin haasofta garuu isaan eenyutti akka haasaa turan hin barreedha. Utuuti namaa wajjin jirtu namni si dhabuu danda'a. Utuuti namatti dubbattu namni si dhaga'uu dhabuu danda'a. Qalbii hafuura keenyaatti dubbadhu har'a. Ergaa kee dabarsuu akka hin danda'u ayyaana naa baay'isi. Ulfinni kee duwwaan haa mul'atu. Maqaa Yesuus gooftaan. Ameen. Jireenya of ganuu fi fannoo baachuu mata duree jedhu irratti barannaa. Jireenya of ganu utuu hin ta'in jireenyichuma inni of ganu jireenya of ganuu fi fannoo baachuu. Lakkoofsa 24 irratti Yesuus bartoota isaatiin eenyullee na duukaa bu'uu yoo barbaade tokko waa'ee ofii isaa dhiisee self-centered isa jedhamu eenyummaa isaa dhiisee maalummaa isaa dhiisee ana beekaa isaa dhiisee ana caalaa isaa dhiisee ogummaan qaba jechuu isaa dhiisee lama fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirra kaatee ana duukaa haa bu'us jedheedha.
bartoonni warruma Yesuus Kiristoos irraa barataa turanidha warruma inni fo'ate. Bartoota isaatiin jedheedha. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin jedha. Yesuus bartoota isaa filatee of duukaa adeemsisuu erga jalqabee gidduutti kun jalqaba isaanii miti. Jalqaba isaanii miti kanaan duras barsiisaa ture. Yeroo adda addaatti barsiisaa ture. Asirrattis irra deebi'ee sagalee kana fakkaatu isaanitti dubbata. Akkasuma Maarqos boqonnaa 8 lakkoofsa 34 irratti inni tuuta jaraa bartoota isaa wajjin ofitti waamee namni tokkollee na duukaa bu'uu yoo barbaade ofii isaa dhiisee fannoo isaa ofirra kaatee na duukaa haa bu'uudha. Yesuus akkas jedha. Egaa sagaleen kana fakkaatu dubbii Waaqayyoo wangeelota arfan keessatti iddoo kaanitti si'a 2-3 irra deddeebi'ee dubbii kana fakkaatu argitu. Luqaas 14:27 irrattis fannoo isaa anaaf jedhee baatee na duukaa kan hin buune bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhe Yesuus. Yohaannis boqonnaa 12:25 irrattis namni jireenya isaa mararsiifatu jireenya isaa dhaba. Namni biyya lafaa kanatti jireenya isaa hin mararsiifanne garuu jireenya isaa argata yookaan mootummaa bara baraa keessatti isa argata jedheedha. Egaa sagaleen kuni akkasitti dheedhii isaa gaafa laallu irra isaa gaafa laallu ifaa miti cimaadha. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade jireenya isaa haa kennu. Nan oolfadha kan jedhu immoo deebi'ee dhabaadha Yesuus. Maal jechuu isaati? Namni dhaqee of agaaguru jechuu isaati? Yookaan lubbuu isaa balleessu jechuu isaati? Yookaan immoo adda waraanaatti bahee hundumtu bobba'ee lafa waraanni jirutti lubbuu isaa balleessu jechuu isaati? Akkas jechuu isaa miti. Kanaafi dubbii Waaqayyoo kana itti gadi qabnee yeroo makamiyyuu yeroo qorannus yeroo dhageenyus itti gadi qabnee si'a 2-3 irra deddeebinee qalbii hafuura keenyaatiin hin dhageenyus hin dubbisnus yoo ta'e cimaadha. Sababi isaa dubbiin kun hafuuraa jedhe Yesuus. Dubbiin koo hafuura jireenyas jedhe. Kanaaf dubbii hafuuraa foonni dhaga'uudhaaf itti cima, dubbachuufis itti cima, arguufis itti cima. Hafuurri garuu hin hubata. Sababi isaa hafuurri yaada Waaqayyoo isa gadi qabu fagooyyuu qoree hubataa jedha dubbii Waaqayyoo. Hafuurri qulqulluun. Egaa namni yeroo amanu Gooftaa Yesuus Kiristoositti fayyisaa lubbuusaa kan jireenya isaa godhee gaafa fudhatu hundumtuu by default fannoo qaba. Fannoo fudhata. Habeekus hawallaalus jireenya kiristiyaana ofiin jedhu nama kamiirrayyuu fannootu jira. An kanan fudhu kun naan ta'uu naan mijatu jedhee diduu hin danda'u namni. Yesuusitti amaneera taanaan, kiristiyaana ta'eera taanaan fannoo qaba. Fannoo ofii isaatii qaba. An fannoo koon qaba, inni fannoo isaa qaba, isheen fannoo ishee qabdi. Kanammoo anaaf jedhee baata jedhe Yesuus. Fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirra kaatee fannoo argachuun tokko argatee garuu lafa kaa'atuun ta'in baatee na duukaa kan hin buune sochii kan hin argisiifne na duukaa kan hin adeemne bartuu koo ta'uu hin danda'u jedhe. Eenyu abbaan dubbii kana? Eeyyus akkas jedhe. Har'a lafi ganama dubbachuun ma dandeessu jedheeni. Yesuus akkas jedhe. Na duukaa bu'uu kan barbaadu eenyullee abbaa fedhe haa ta'u, guddaa haa ta'u, xinnaa haa ta'u, dargaggeessaa haa ta'u, jaarsa jaartii haa ta'u, ani si duukaan bu'a kan jedhu eenyullee fannoosaa isa anaaf jedhee baatu ofirra kaatee na duukaa deemutu irra jiraa jedhe. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Egaa ani fayyeera Yesuus Kiristoositti amaneera kan jedhu fannoo kana baata jechuudha. Fannoo kana qaba. Tarii akka fannoon kun gatiitti keenyarra jiru nutti beekamaan jiru yoo ta'e iddoo ta'etti buufneerra jechuudha.
nutti beekamaan jiru ta'e waa'een fannoo kanaa jireenya keenya keessaa iddoo tokko nutti hin dhageessisu taanaan rakkoon jira jechuudha. Yookaan nurraa bu'ee yookaan nutu lafa kaa'ee yookaan waan ta'e salphifachuu barbaanne waan ta'e tokko gooneerra jechuudha. Waaqayyo ayyaana isaa nuuf baay'isu. Kanaafi fannoo attamiitiin fannoomti kun maayin? Fannoon kun maali? Isa kuula gurraachaan hidhatamee mormatti rarraafamu xiqqoo as jiru kana moo fannoon asitti gooftaa Yesuus dubbatu kun moo isa luboonni yookaan paastoroonni halluu adda addaan faayamee wayyaa irratti godhamee uffatamu argamu bakkeetti nami argu isa kana moo isa kami? Tarii ani fayyeera Kiristoositti amaneera cubbuutti qullaa'eera garuu fannoon ati jettu kun maali jechuu dandeenya ta'a. Maa inni fannoon kun? Yookaan immoo maali maqaan fannoo, maali maqaan gidiraa, maali maqaan rakkina? Iddoo kanatti lafa amma dubbisnetti gooftaa Yesuus Kiristoos waan ijoota ta'an baay'ee achi keessa jira. Garuu handhuurri isaa yeroo inni gara fannootti adeemaa jiru, yeroo inni gara du'aatti adeemaa jiru waan inni dubbateedha. Yesuus waa'ee dhiphina isaa, du'uusaa, du'aa ka'uusaa dubbachuusaa jedha mata dureen isaa iyyuu. Kana akka inni ifaanuu ta'uu fi peejii arfan tokko achi deebinee wangeeluma Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 28-29 dubbisuun baay'ee gaariidha. Nu fayyada hubachuudhaaf. Nu galle yoo ta'e jechuudha. Maali fannoon kun isa jedhu hubachuudhaaf baay'ee miti peejii arfan tokko yoo achi deebitan hin argitu. Maatiyos 11:28-29. Yesuus itti fufee isin itti dhamaatanii kan dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu kan isa dadhabsiisu hin jiru. Dadhabdeetta yoo ta'e rakkatteetta yoo ta'e nama hundumaan gara koo kottaa ani boqonnaa isiniifan kenna jedha lakkoofsi 28. Egaa akka nama jedhee dubbii kana gadi qabne ilaaluun baay'ee barbaachisaadha. Misrii goona yeroo baay'ee isa 28 kana yaada keenyattiyyuu sammuuttiyyuu jennee beenna ta'a. Maatiyos 11:28. Achiin hin ga'u garuu 29tti dabalaa laala. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa anarraas bara anoo garraamiidha kanan gadoof deebises boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu. Waanjoon koo naman dhibu ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedheedha. Ameen. Ameen ameen. Maal jedhe 29 yeroo jalqabu waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Anatu isinitti fe'e anatu isinirra kaa'e jedhetu hin ta'in isin fuudhaatii baadhaa jedhe Yesuus. Yesuus mootii jaalala maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Fuudhaa baadhaa kun egaa jireenya amanaa keessatti wantoota ta'an yeroo namni Yesuus Kiristoositti amanan wantoota jireenya namaa keessatti raawwatan du'aan hafuura namaa ka'uutii kaasee inni kun isa tokko taatee isa ta'uudha. Yesuusitti yeroo amanu namni waanjoo achi fudhatu immoo qaba. Maal jedhee ba'aan isinitti kan ulfaatee itti dhamaatanii warri dadhabdan hundumtu eessa dhaqaa jedhe? Dhaqaa jedhe moo kottaa jedhe? Kottaa gara koo jedhe. Kottaa gara koo maaliif dhuftu? Boqonnaan isiniif kennaa jedhe. Boqonnaan kun boqonnaa attamiiti? Boqonnaa lubbuu keessaniif in argattu jedhe. Ameen. Ani boqonnaa argadheeradha. Yesuusin boqonnaa arganneerramni. Ameen ameen. Egaa waanjoo koo immoo fuudhaatii baadhaa jedhe. Waaqayyo nama hundumaa jireenya bu'a dhabeessaaf hin waamu. Taa'ee madadhabee mukuu ba'uudhaaf hin waamu nama. Jireenya bu'aa qabuuf nama waama. Yesuus Kiristoosis bartoota isaa yeroo filate kottaa na duukaa bu'aa
kottaa na duukaa bu'aa jedheetu waamaa ture, filataa ture. Iddoo adda addaati, haala adda addaa keessa warra kaan laga qurxummiiti, jireenya mataa isaaniitu isaan jiraatanii, karaa mataa isaanii irratti isaan jiranii, warra kaan utuu isaan qaraxa guuranii, kun na baasa, kun jireenya kooti, kun bultoo koof hin ta'a jedhee nama jireenya isaa jiraatu na duukaa bu'i jedhe Yesuus. Galanni isaaf haa ta'u. Kana maaliif godhaa? Kaayyoof akeeka bara baraa isa jalqaba ittiin uumamneef itti nu gashuuf, har'a nuunis kaleessa nuunis lafa nuyi jirrutti dhufe Yesuus. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Egaa akkasuma mootota lammataa boqonnaa 19 lakkoofsa 19-20 irratti Eelsaa yeroo inni waamame argitu achitti immoo karaa Eeliyaas sagalee Waaqayyoo irraa fudhatee lafa Waaqayyootti argisiisu karaa isaarra utuu adeemu Elsaayin argeedha. Elsaayi utuunni qotiisa qotu argeedha. Agirikaalcharii irratti bobba'ee ofiisaa duwwaayyuu immoo miti, cimdii 11 kan biraa qochisiisa. Ofiisaatii immoo isa tokko qabatee qotaedha. Waa'ee bultoo isaatii, waa'ee nyaata isaatii har'aa borii utuunni isatti jiru Eliyaas in argeedha. Eliyaas argee wayyaa isaa ofirraa baaseet irra buuseedha. Achumaan Elsaayi isattiin qotaa ture, qotiyyoo isaa waan itti ture hundumaa dhiisee Eliyaas duukaa bu'eedha. Maal godhee duukaa bu'e? Mata dureen keenya maal jedha? Jireenya of ganuu fi fannoo baachuu. Of ganuu, of dhiisuu. Of ganuu si'a jennu lakkii ani daagin mitiin jedha jechuu miti. Yookaan ani nama miti kan biraadha jechuu miti. Isatti lixaa jirra. Namuma nuyi eenyummaan keenya inni durii, identitiin keenya isuma, garuu hafuurri keenya inni du'aa ture yeroo jireenya argatu maaltu nurraa mul'achuutu irratti jira? Attamitti deddeebi'uutu irra jira? Isa jedhu kan nu gargaaru jireenya fannoo kanaa jechuudha. Kanaaf fannoo koo yookaan waanjoo koo fuudhaa baadhaa jedhe Yesuus. Egaa waamicha yeroo namaa godhu bu'aa malee nama waamu, sababa malee nama waamuun isiniin jedhe. Akkuma nuun waame, akkuma bartoota isaa waame, kosiidhaaf dhoqqee cubbuu keessaa iddoo adda addaati lafanni nu waame yeroo yaadannu namni kan biraan qabee iddoo nu baasuu hin dandeenye. Lafa namni qabee nu kaasuu hin dandeenye. Wangeelli Kiristoos Yesuus karaa namoota muraasa biyya keenya lixee kan jireenya namaa keessatti ibsu, kan garaa namaa keessatti ibsu, kan ija namaa banu, maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Akkasitti gara keenya dhufee nu fayyise wangeelli. Ani fayyeera, haleluuyaa. Ani fayyeera, ameen. Ani fayyeera jedha. Ani fayyeera, haleluuyaa. Seexanni akka nuyi kana jennuun barbaadu waan ta'eef dhugaa ba'uun baay'ee barbaachisaadha. Nu fayyiseera wangeelli Yesuus. Amma gaa mee gara iddoo amma dubbifneetti yeroo deebinu Maatiyos 11:28-29 isin deebisa. Meetti gadi qabaa laala. Ergaa isaa salphaatti Misiriidii akkan goone ammas. Ayi gilaasii nu barbaachisa yoo ta'e yookaan burcuqqoo ijaa isa ala kanaatu hin ta'in isa keessaa jechuu kooti. Isatti godhannee gadi qabne yoo ilaalle baay'ee gaariidha. Ba'aan kan isinitti ulfaate kotta. Boqonnaa lubbuu keessaniif argattu. Waanjoo koo immoo fuudhaatii baadhaa. Dombolaaqiin hin jiru. Yookiin isa kana baatta yookiin isa sana baatta jechuudha. Yookiin isa sanaaf ta'u yookiin isa kanaaf ta'u. Dudda qullaa deemuun hin jiru jechaadha. Gatiitti qullaa deemuun hin jiru. Yesuus Kiristoos nagaaf ifa isaa jireenya keenya irratti baasuunsaa bilisummaa inni nuu kenne akka isa waaqeffachuu, isa baruu, isatti guddachuu dandeenyuuf malee akka gara barbaannetti adeemnuuf miti. Miti tasuma. Kanaafi gara koo fidaati isa isinitti ulfaate kan koo fuudhaati baadhaa jedhe. Egaa Waaqayyo nu fayyise jechuun jireenya gadhiisitti nu kenne jechuu miti. Lakki waanjoo isaa nurra kaa'e malee
ba'aasaa fannoo isa nuyi ba'achuu nurra jiru isa nu ittiin ija yookaan waan inni nurraa arguu barbaadu ittiin argamsiifnu nurra kaa'e. Maqaan isaa bara baraan ulfaatu. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa jedhe. Akka nuu galutti mee fakkeenya tokkoon kaasaa asirratti waanjoo. Mee warri waanjoo yookaan qambarri hin beenne baay'een keenya beenna jedheen hubadhaa. Waanjoo yookaan qambarri warri hin beenne immoo amma bartuga. Aadaa keenya keessatti qambarri yookaan waanjoo maaltu baata? Qotiyyootu baata yookaan kan ittiin lafa qotuudhaaf camadametu baata waanjoo. Maali sababni waanjoo baachuu qotiyyoo? Lafti akka ittiin qotamuufini. Abbaan yeroo qotiyyoo isaa camadatu lafa qotuudhaaf callumadhee waanjoo irra kaa'een deddeebisu. Akeeka qaba jechaadha, yaada qaba, waan ittiin fiixa baafachuu barbaadu qaba. Aadaa sanuu beennu keessatti qotiyyoo duwwaatu baata. Saadhalaadhaan hin qotamu yeroo baay'ee hin argine. Mitire qotiyyoo mabbaata. As mana Waaqayyoo keessa inni Yesuus waanjoo jedhu kun garuu dhiirri sin baata, dubartiin sin baatti, harmeen faa sin baatu, ababbaan faa sin baatu, xinnaan hin baata, guddaan hin baata, sadarkaa jiru hundumaan waanjoo namni baatu fuudhaati baadhaa inni jedhe isa Yesuus. Akkakisaa garaagara ta'uu danda'a. Hammisaa garaagara ta'uu danda'a. Ulfaatinni isaa garaagara ta'uu danda'a. Garuu waanjoo kana hundumatu baata. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Egaa waanjoodhaanii qotiyyoon camadamee yeroo lafa qotamu qotiyyoon tokko utuma digarii irratti qajeeshee qotuu tokko hin waca. Maal jechuudha? Ammuma ka'ee daddarbatamuu qaba. Qambarri asiif achi daddarbata. Inni kaan immoo ofirraa buusee iyyuu cabsee ba'uu danda'a. Lafa tuuttiin qotanii fayyaa managaa qotiyyoo isa wajjin jiru yeroo tokko asumaaf achi jifata. Maal jechuudha? Naan ta'uudha jechuudha. Nan barbaachisu hin baadhuudha. Gaafa kaan immoo qotiyyoon tokko ani iyyuu argeera ijaan. Qambarri makeessaati ciisa. Utuma qotuu, utuma deemuu dhaabatee maciisa. Waan akkasii namni argitanii beektan jirtu? Yaa kan akeekameef lafa qotuudha garuu hin ciisa. Abbaan sangaa yookaan abbaan ittiin qotaa jiru gaa namni gamanaa gamasii fullaasee qotiisa qotaa fuula baafata. Inni garuu qotiyyoo ciisu bira dhaabata jechuudha. Dhaabatee dhiisa duwwaa miti garuu fala barbaada. Furmaata ittiin qonnaa sana fullaasee fiixaan baasee akkuma namaa qotee galuu barbaada. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Ameen. Calliseen ilaalu. Waan isin dhibuu maaliif akka qotiyyoon ciisus beeka? Maaliif akka qotiyyoon wacawwacus beeka abbaan qotiyyoo? Dubbiin Waaqayyoo maal jedha? Isaayyaasii boqonnaa 1:3 irraa qotiyyoon abbaasaa beeka. Sabni koo garuu na wallaaleedha. Qotiyyoon abbaasaa beeka. Erga qotiyyoon abbaasaa beeke abbaatu qotiyyoo isaa wallaalaare? Wallaala. Sangaa inni horiin abbaattiin qotu beeka. Abbaanoo qotiyyoo isaa baheessa godhee beeka. Kanaafi wacawwaca kana keessa daddarbatama kana keessa maaliif akka qotiyyoon kun kana godhu beeka abbaan. Falaaf furmaata ittiin kaayyoo isaa fiixaan baafatu barbaada malee achitti dhiiseen deemu. Sangaa ciises isa kaan isa cabsee adeemes hin dhiisu. Beeka amala isaa waan ta'eef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10:27 irratti akka isa jedhe Yesuus. Hoolonni koo sagalee koo dhaga'u anis isaan beeka. Ameen. Anis isaan beeka. Isaan iyyuu beekanii na dhaga'u.
maqaan isaa bara na ulfaatu. Egaa fala barbaada isa ciiseefis isa cabsee adeemuufis. Tokko tokko ganamumaan yeroo camadame ciisa yoo ta'e rakkina biraadhaan. Kaan immoo dadhabbiitu ciibsata. Isa dadhabee ciisus akkuma isaatti toosisee sossobee maqaa masoodhaan wawwaamee kaasa abbaan sangaa. Akka inni ka'u akka inni deemee fullaasee qotu harkarra qabaa hojii isaa hojjechiisa. Isa cabsee adeeme bakka sangaan kun narkaa ba'ee gad hin dhiisu. Qambarrii kan biraa muraa, hudhaa kan biraa muraa, yoo inni sunitti salphate ta'ee jabaasaa kan hudheessa qabuu danda'u mureet irra kaa'a hojii isaa ittiin hojjeta. Qacceefaatti kuta, uleefa irru kuta, hin dirmammeessa. Maali akeekisa? Qonnaan sun fuula ba'utu irra jira. Hojiin sun hojjetamuutu irra jira. Sangaa kana dirmammeessuun isa gammachiisee miti. Sangaa kana reebuun rukutuun itti tolee miti. Garuu hojiin kun hojjetamuu qaba. Yoo inni didee itti kuta, yoo inni dadhabee ta'e hin jajjabeessa. Akka inni ka'ee fullaasee qotu godha. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Kana duwwaa miti. Sangaan utuuma qotuu ciisu mala ittiin kaasan tokkotu jira. Hin beektan yoo ta'e isinittan hima. Ciisee hin jedheema yoo ka'uu dide, rukuttaanis yoo ka'uu dide, qacceesitti kutanii yoo ka'uu dide mala tokko jira. Abbaan sangaa maacidii yookaan sibiila ta'e tokko abidda keessatti diimessee fidee diimataasaa maacidiisa ta'u sibiila sana maal godhaa qeensatti shat godha. Achi sangaan utaalee ka'a. Hin qaqqaban. Isa sila dadhabee yookaan illikiis fuudhee waan gara biraadhaaf isa ciisu achi booda utaalee yeroo ka'u saffisa barbaachisuun adeemsa adeemuun isarra jiruun qajeelee digarii irraatuun jal'atin utuu asiif achi hin jedhin qajeeshee qota. Hojiin qonnaa suni erga fiixaan ba'ee booddee abbaan sangaa kanarraa waanjoo hiika. Waanjoo kanarraa hiikeeti gara nyaataatti geessa. Gara marga gaariitti geessa. Gara bishaan ba'eessaatti geessa. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Hojiin Waaqayyoo itti nama waamu xumura qaba. Raawwii qaba. Hamma sanatti garuu hojjetamuutu irra jira. Karaa Waaqayyoo nama kaa'irra yaada Waaqayyoo nama buusirra adeemuun filannoo kan biraan qabu. Hojiin nuun hojjechuuf akeeke raawwachuun dirqama jaalalaa nurra jirudha. Jalqabni akka karaatti dhiifnu otoo hin taane akka xumurruuf nu waameera Yesuus. Ulaa jirruun, karaa jirruun, fuula irra jirruun waan nutti kenname akka xumurru, akka galmaan geenyu waanjoo nurra kaa'ame Yesuus Kiristoosiin fannoo fayyuu keenyaan nurra kaa'ame arganne waanjoo safuunee baanne hamma xumuraatti hojii Waaqayyootti nu waame fiixaan baasuu keessatti warra hirmaatan nu haa godhu Waaqayyo. Ameen ameen. Gaaffii tokko kaaseen gara xumuraatti fida. Fannoon kuni erga kana ta'ee nurra jira moo nurraa bu'eera? Isa jedhu akka yaaddan anis. Sitti ulfaannaan irraa murtee salphifatteetta moo baattee taa'aa jirta? Yookaan baattee ciisaa jirta? Moo yookaan baattee kallatti argisiifamte sanarra socho'aa jirtattiin? Gaaffii kana of gaafataa Waaqayyoon kadhannaa, dhaabannee kadhannaa. Galateeffannasii kadhannas. Haleluuyaa.
Haleluuyaa. Haleluuyaa. Yaannuu dubbii Waaqayyoo irratti yaadaa. Yeroo kadhannaa qabaanna. Raajaa Diyaalamoos. Yaa Yesuus. Waaqayyoo wajjinaasaa akkam fuudhee adeemuuf innati narra keessa narra jira moo narraa bu'eera? Natti dhaga'amaa jira moo natti hin dhaga'amaa hin jiru? Keessan jira moo alan jira? Ila Yesuus Kiristoos waanjoo nuyi baannu kanaan akka fayyinu utuu hin ta'in fayyinee akka baannuudha. Isaan fayyinamini fayyineerra. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa. Haasaa Yesuusii wajjin. Haasaa Waaqayyoo wajjin itti yaadaati dubbi. Waaqayyoo irratti. Haleluuyaa. Yaa Yesuus. Yaa Yesuus. Yaa Yesuus dubbiin kee lafa hundaa ga'a. Hafuurri kee iddoo hundaa qaqqaba. Hafuurri kee iddoo hundaa qaqqaba Yesuus. Si duratti jireenya keenya diriirsina. Si duratti eenyummaa keenya bal'ifna guyyaa kana. Raadaa Jaalaboos. Yaa Yesuus. Maqaa Yesuus Kiristoosiin dadhabnee ofirra gatteenya jirra yoo ta'e dubbiin kee har'a nu haa kaasu. Humna nu kaasu akka nu ergituun si kadhadha. Humna nu kaasu akka nu ergituun si kadhadha. Sagaleen kee humna qaba. Sagaleen kee humna qaba. Humna hojjetu qaba. Sagaleen kun nu haa hojjetu har'a. Sagaleen kun nu haa jabeessu har'a. Lafa jirru yaa Waaqayyoo kan nu agarsiisu dubbii kee duwwaadha. Iji keenya innalaa kun walii keenya arguu danda'a. Asii achi arga malee of keessa gadi ilaalu yaa Yesuus. Gurri keenya inni kun fagooti waa'ee walii keenya waa'ee uursaalaa kana dhagaa malee kan kee dhaga'uudhaaf hin danqama Yesuus. Gurra hafuura keenya ija hafuura keenya sattiin si arginu akka nu ibsituun si kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoosiin humna nuu kenni har'a. Sagalee kana duukaa humni nu jabeessu akka dhufu maqaa Yesuus Kiristoosiin ansin kadhadha. Sabni kee fuula kee dura jirra. Harka Waaqayyootti kaasaa. Laada jaakii laboorra Diyaalaamosa. Waaqayyo as jira. Hafuurri qulqulluun as jira. Warra jabina barbaadan warra humna barbaadan jabeessuudhaaf isatu jira. Namni foonii waan qabu inni waa qabu hafuurri qulqulluun nu gidduu jira amma. Harka Waaqayyootti bal'isa. Yaa Waaqayyoo nu gargaari. Yaa Waaqayyoo nu gargaari. Hojii atitti nu waamte fiixa baasuudhaaf warra kaka'umsa qaban nu taasisi. Warra dadhabne nu jabeessi. Warra laafne nu kaasi. Warra kufne nu kaasi. Warra dogoggorre nu deebisi. Warra waldhaalle nu barsiisi. Iida kiya laboorra daja kiya lamoosandoriyaa. Maqaa Yesuus Kiristoosin ayyaanni nuufa kennamu. Ayyaanni nuufa kennamu. Saba kee irratti ayyaana kee dhangalaasi guyyaa kana. Eebba kee dhangalaasi guyyaa kana. Ija keenya kan banu ayyaanni kee nuufa kennamu guyyaa kana. Haraba jadayya labarada labasandoriyaa. Haleluuyaa. Haleluuyaa Yesuus. Haleluuyaa Yesuus. Maal nuun jette har'a? Maal nutti dubbatte amma? Ana miti hafuurri kee addana jira. Hafuurri kee addana jira Yesuus. Sadakana mashelele bera dabalaboos. Miira hafuura kee qulqulluu miireffatu. Miira argamuu kee miireffatu akka nu laattu sin gaafadha yaa Gooftaa. Ija siin argu yaa Gooftaa. Gurra siin dhaga'u yaa Gooftaa akka nu laattu maqaa Yesuus Kiristoosiin akka nu gargaartu. Akka nu gargaartu. Akka nu gargaartu maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhanna. Anaaf saba kee gargaari. Anaaf waldaa kee gargaari. Anaaf tokkummaa kana gargaari.
وردنا جركنا كاسين أبي واقعيو كاسين أبي واقعيو كاسين أبي واقعيو كاسين ديمسس يا واقعيو سجلين كنوا كاسو سجلين كنوا في سسو دبين كمك يسوع كريستوسين أجنّي كان أشومانو رفسو أجنّي كان أشومانو تشيبسو أجنّي كان أشومانو غنغلاتشيسو تونتين مك يسوع كريستوسين كميل لكين عارفة تشيسو لفتشيفني لفكوفني كان نكاسو فولا درات كان ندمسسو قلمتي نوف أكيد تسنان كان نجسسو حتى أمك يسوعين حتى أمك يسوعين حتى أمك يسوعين ifit ugaan sun jireenya keenya irratti abawarra ija isaaniitu ifeef jedha qalbii ishee banteef jedha Liidiyaaf yeroo dheeraa si duukaa deemaniiru bartoota keetti dubbatte arras yeroo dheeraa barsiisa sirraa dhaggeeffataniiru itti fuftee dubbatte arras itti fuftee ittimteedha itti fuftee namatti himtaa garaa jaalalaa namaaf qabda oo yaa Yesuus garaa jaalalaa namaaf qabda warri dadhabdan taa garaa jaalalaa namaaf qabda daqiiqaa xinnoo ishee Waaqayyo wajjin wal argaa dara garaa jaalalaa namaaf qabda garaa namaa danda'u namaaf qabda garaa namaa obsu namaaf qabda yaa Yesuus warra jaalala kee mi'eeffatan warra jaalala kee deddeebi'an warra jaalala kee yaa Waaqayyo hiika kennan akka nu taasiftu si kadhanna yaa Waaqayyo warra dubbii keef hiika kennan maqaa Yesuus Kiristoosin nu taasisi ati ooyya dagama sandere deebilabu yaa Hafuura Qulqulluu akka nu gargaartu akka nu kaaftu fedha kee haa ta'u fedha kee haa ta'u fedha kee haa ta'u fedha kee haa ta'u nutti deddeebi'uun kee nutti marmaaruun kee jaalalaan nutti himuun kee waldhaalina kee nutti hin fakkaatin gowwuma kee nutti hin fakkaatin yaa Waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosiin akkati namaa dandeessu akkati namaa obsitu akkati namaaf yaaddu yaa Waaqayyo garaan keenya haa beekkatu keessi keenya haa beekkatu maqaa Yesuus Kiristoosiin yaa Waaqayyo sagalee nuu laatteef si haa galatu dubbii kee si haa galatu haleluuyaa si haa galatu si haa galatu si haa galatu dhiiftee nama biraan deebitu si haa galatu iftee nama biraan deebitu si haa galatu ammayyuu nu duukaa bu'iyaa gooftaa ko ammayyuu nu gargaari ammayyuu nu gargaari ammayyuu nu gargaari gargaarsa kee malee falan qabnu gargaarsa kee malee hin dandeenyu gargaarsa kee malee yaa Waaqayyo itti fufuuf humna mataa keenyaan qabnu humna Hafuura Qulqulluutiin nu jabeessi humna Hafuura Qulqulluutiin nu dhaabi har'a jireenya keenya keessatti murtoo addaa akka murteeffannu nu gargaari murtoo addaa akka murteeffannu nu gargaari ayyaanni kee tokko tokko keenya hadhaabu si haa galatu waa'ee dubbii keef yeroo keenyaaf nu eebbisi guyyaan keenya yeroon keenya hundumtuu kan eebbifame haa ta'u siin maqaa Yesuus gooftaatiin ameen eebbifama ta'a